Ashama harka fuunee akka mooltan daawwattoota keenya Faanaa Miidiyaa Corporation sagantaa afaan Oromoorraa kun qophii maatii waliiti. Guyyaa har'aa immoo qophii keenyaan gara lixa Oromiyaa magaalaa Ambootti argamnee jirra. Nuti maatii waliiniti. Nuti dhufnee akkasiin iyyaafannoo yoo barbaaddan karaa ergaa gabaabaa 8222 maa waa jettanii yoo nuuf ergitan eessayyuu dhufnee kan isin iyyaafannuu ta'a. Egaa har'a immoo waa malee miti kan gara magaalaa Amboo dhufnee maatii tokko iyyaafachuu dhufnee jirra. Maatii kanarraa maal barraa sababa nuti iddoo kana dhufneef immoo maali kan jedhu maatiin nu eegaadha kan jiru gara qe'ee isaanii deemnee waliin muuxannoo isaanii kan qooddannu ta'a. Haga xumuraatti nu daawwachaan waliin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna nu waliin bu'aa. Bagana Nora qophii maatii waliinii keenya har'aatiin egaa magaalaa Ambootti argamne jennee jirra. Magaalaa Ambootiin immoo maatii Buttaa Rigataa keessattidha kan nuti argamnu. Miseensa maatii baay'eedha. Egaa keessumaa hariiroo maatummaa isaanii cimsuuf waggaatti akka kanaan yeroo lama akka wal arganidha. Guyyaa har'aas egaa hariiroon isaanii maal fakkaata kan jedhu miseensa maatii kana waliin turmaatadha kan nuti taasisnu. Yeroo gaarii nu waliin qabaadhaadha kan nuti isiniin jennu. Oromoon yaa'ii kamiyyuu yeroo eegalu eebbaanidha kan inni eegalu. Isinis kaatanii nu eebbistu. Naaf kalchaa moortuun jidduutti naaf kaliin yaa Waaq galata yaa Rabbi galata yaa bara galata yaa baarrii galata yaa Waaq galata siin jechuun keenya lammii akaakayyuu goodaa Buttaa Rigataa wal arge akaakilee abaabilee lammii kanaan wal arge yaa Waaq galata yaa bara galata yaa baarrii galata akkanumatti immoo lammiin kun lammii fiixaan bahu wal jaalatu haa ta'u lammii abdii qabu haa ta'u kaleessas akkanumatti lammiin kun abbaa baashaati abbaa gaashaati Buttaa Rigataa seenaa guddaa qaba goodaa Buttaa ijoollee goodaa Buttaati ijoolleen goodaa Buttaa shanan kana keessaa wal geenye waa galanni si haa ga'u rafi galanni si haa ga'u akkanumatti eebbinu jidduutti haafu qeen kun qee nagaa ta'u qee alamiyaa ta'u eebbisa nagaa ta'u oolee haa bulu qeensa nagaa ta'u Waaqni nagaa kennuuf Rabbi nagaa kennuuf yaa'ii walitti beeknu yaa'ii nagaa ta'u yaa'ii bareedaa ta'u fira lammiidha dhiigaa ilmanni balbala tokkoote wal ga'eet har'a guyyaa har'aatti fira wal barsiisuudhaaf wal ga'eet kanaaf firri kun fira nagaa ta'u fira lammiyaa ta'u akkanuma Waaqni nagaa nu haa kennu kun Finfinneedhaaf warra iddoo guddaa jiras warra Addis Ababa jiras warri biyya alaa jiras nagaa ta'an. Hedduu galatoomaa isiniin jedha duraa wal barraa. Maqaan koo Caalchisaa Caalaan jedhama. Haati kiyya immoo fedha ishii Daksiisaa jedhamti. Daksiisaan kan goodaati, goodaan kan Buttaati, Buttaan kan Rigataati. Guyyaa har'aa haala kanaan wal argineedha kan jiru. Sababuma isin walitti qabamni keessanii maali laata? Maqaa kana immoo maaliif filattaniidha kan isin maqaa kanaan wal argee taasifattan? Har'a wal arguun keenya sababuma maqaa kanaatiin. Maqaan kun kan goodaa Buttaati jenne. Goodaa Buttaa ijoollee 5 qaba. Ijoollee 5 qaba. Ijoollee 5 sana maatiin sana isaan har'a hin jiran. Aloonni kun inni Finfinnee jirus inni biyya alaa jirus har'a nu hordofaa jira. Akkuma maatiin kun wal barree boru safuuf safaraa jireenyi jidduu keenyatti uumamu. Aloota nuti nugatanii deeman kana moo nuti isaan nugatanii deemaniiru. Seenaa dhageenya nuti amma Buttaa Rigataa hin qaqqabne. Akaakilee abaabilee keenya waan ta'aniif seenaa sanarraa kaaneet sagantaa kana dura Finfinnee irratti qophaa'ee Finfinnee irratti al tokkicha dhaqne. Amma immoo isa lammataa Asamboo kaampaasii Hacaaluu fuuldura mana aaddee Uumee Daksiisaatti qopheessine. Hambaan keenya isaanuma. Aloonni kun manguddoo kana biratti kan qopheessineef akka wal baru. Akka safuuf safaraa eeggatee boru daandiitti illee walitti dhufe aloonni kun wal fuudhuu danda'a. Inni as jiru Finfinnee hin beeku. Inni Finfinnee jiru Hamboo hin beeku. Har'a garuu haala kanaan haala mijataa ta'een aloonni yeroo wal barbaadu. Yeroo walitti sagalee ergee sagalee dabarfatu. Yeroo gaariis, yeroo gaddaas, yeroo gammachuus akka walitti dhufee wal baruuf
nuti immoo dugda duuba kaanee sagantaa kana qopheessineen jedha. Nama goota akka ta'e iyyaafachaadha kanan ture. Mee seenaan isaanii hawaasa naannoo kanaa biratti maal fakkaata ture? Dhaloonni hammaa kana immoo kana beekaa ilaataa kan jedhu. Fardi cufaa rigataa abbaa fardaati, abbaa gaashaati, abbaa baashaati, beekamaadha. Warra seenaa guddaa qabanidha. Akka nuti dhageenyutti. Nutis immoo kaleessa adeemsum isaanii qabannee naamusa guddaa qabu, biyya fuulduratti mul'ata qabu, fudhatama qabu, seenaa guddaa qabu. Sanarraa kaaneet nutis aloonni kun akka wal argu, akka wal barbaadu, maqaan isaanii yoo darbe seenaan isaanii hin darbu. Aloonni jiru immoo seenaa isaanii sana akka kaasu taasisuudhaaf kana gochaa jirra. Har'a innaa kana adeemsa kana qabannee fira walitti waamnee akkasitti wal arginu kana. Dhibamaa keenya illee akka gargaaru, isa harkaa dhabillee akka gargaaru, isa barachuu danda'u akka barsiifne, al kanaan hundoofne gurmoofne aloonni kun wal barbaadee boru kallattii guddinaallee akka qabatu taasisuudhaaf dura mata duree wal baruu barbaanne. Edda wal barreen boodatti waan hunduu kan raawwatamu. Tole yaada wal argee kana eenyutu kaase laatarii maatiin ala kana wal barbaade wal baruun hariiroo maatummaa cimsuu danda'a waan ta'eef yaada kana eenyutu burqisiise laata sin keessa? Yaada kana kan burqisiise calqaba Finfinnee irratti kan nu waame haati keenya nu jidduu jiru Aaddee Shittaayee Damisee jedhamu. Obboleessa haadha keenyaa turraa du'e suma keenyatti isaan irraa baddalame. Sababa kanaan arganii du'a isaanii irratti arganiit firramma kanaa hamboo jira kan jedhan isaan hin beeku aloota walitti dabarsan. Ijoolleen isaanii illee akkasumatti qophii akkanaatiin sagantaa akkanaatiin warri Finfinnee jiran saganteessanii Aaddee Shittaayee Damisee irratti yaadni kun calqabame. Ka'umsa achii ka'eet har'a immoo salammataa hamboo irratti akka ta'u taasifne. Sadaffaa sambuma irratti taasifne bal'inaan aloonni bal'anas jira waan ta'eef gara fuulduraatti immoo waan hundumtuu mariidhaan koreellee qabna. Koree kana qindeessinee maqaan kunillee maqaa goodaa buttaatiin moggaafamee akka taa'u. Maaliif nuti lubbuun jirra? Ka'umsi keenya achirraa waan ta'eef achirraa ka'umsa akka godhannee maqaan isaanii biyyoo olitti akka oolu. Har'a isaan asimiin isaaniillee hin jiru. Waggaa 100 lakkaawwataniiru edda deemanii jechaadha. Nuti immoo maqaa isaanii sana kaasuu qabna kan jennuuf har'a sagantaa kana qopheessine. Isinillee hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinii jenna. Baga wal arginee baga namarraa taanee baga guyyaa kanas geessan. Isinis baga nagaan dhuftanii. Maqaan kiyya Mulunee Uumaan jedhama. Maatii dhuma walga'ii kana keessa balbala tokko jechuudha. Hayyee mee kaayyoomtii wal argee guyyaa har'aa kun maali laata? Kaayyoon isaanii guddaan namni wal wallaalee maafaa tokkummaa keenya cimsuu qabna wal baruu qabna kan jedhudha kaayyoon isaa jechuudha. Duruma gaafa namni firri nu keessaa du'e qofa iyyafatee walii bo'uu dhufa. Inni kun haa dhaabbatu walii bo'uun jiraatti wal gargaaru wayya. Gaafa du'an qofa walii bo'uun faayidaa hin qabu. Gaafa du'aa walii iyyafatee awwaalcha walii qofarra dhaabachuun aafu waan jedhu kaayyoonsaa inni guddaan kanadha. Gara fuula duraatti karoorri nuti baafachuu barbaannu bakka tokkotti inni beekumsa qabu beekumsa isaa inni qabeenya qabu qabeenya isaa walitti fidee piroojeektii tokko maqaa maatii kanaatiin goodaa buttaa rigasaa nuti amma akaakileedha jechuudha nuti warra ammaa jirru jechuudha. Kanaaf seenaa isaanii innaa dhageenyu nuti amma hin qaqqabne ijaan hin argine abbaa keenya fi akaakayyuu keenya argine malee isaan hin argine waan ta'eef seenaa isaanii innaa arginu baay'ee seenaan isaanii seenaa guddaadha. Fira walitti fiduutti illee nu caalu jechaadha. Fira walitti fiduutti wal barbaaduutti eessa firra akka jiru sirriitti wal barbaaduu irratti isaan sirriitti beeku. Kanaaf nuti maaliif akka isaanii ta'uu dadhabne waan jedhu quuqamni nu keessatti horatee sababii kanarraan kan ka'e walitti dhufuu karoorfanne. Karoorri keenya gara fuulduraas immoo qabeenya qabnu, beekumsa qabnu, dandeettii qabnu walitti finnee jiraatti walaa gargaarrudha. Egaa akkan iyyaafadheetti yoo ta'e magaalaan Amboon alatti magaalaa Finfinneerraa magaalota garaagaraarraa guyyaa kanaaf maatii wal baruudhaaf akka dhufudha. Biyya keessaas biyya alaas yaada jedhu ka'aadha kan ture tarii guyyaa har'aa milkaa'ee biyya alaas dhufuu dhiisuu malu waan ta'eef isa kanatu naaf kaastanii eessarraa walitti qabamtan? Baay'inaan dhaloonni kun baadiyyaa keessadha kan jiru. Magaalaa muraasadha. Magaalaa Finfinnees kan jiru, Amboorras kan jiru jechuudha.
amma kan nageenye kan hin dhufnetu caala jechuudha. Akkuma si ibsee kan biyya alaas jirus jira. Karoora keenya keessatti akka argaman gochuudhaaf baadiyyaa fagoo fagoo warri jiran jiru. Amma kan kiyyamma maatiin obbolaan gara nama torbaati. Nama torba keessa nama sadii qofatu hirmaate. Namni afur hin hirmaanne jechuudha. Kanaaf isaan kuni akka sagantaa itti aanutti hirmaatan ergaa sirriitti dabarfanne jechuudha. Koree keenya qindeessine waan itti wal gargaarsa yookaan immoo sagantaa ittiin geggeessinullee akkaawuntii mataa keenya bananne achirratti wanta qusachuu qabnu qusanne achirratti akka wal gargaarru waan jedhamu koree dhaabbanneerra waan ta'eef koree sanaan itti deemnee hanga kana beeksifachuu isaan biyya alaas qaqqabsiifne kanarra geenyeerra jenne gabaasa keenya dhiyeeffachuu dandeenya jechuudha. Dhimma koreetu naaf kaastanii amma baay'inaan maatii kana keessatti lakkoofsaan namoota hedduudha kanan argaa kanneen guyyaa har'aa dhufan iyyuu kana qindeessuunis immoo koree gaafata waan ta'eef koreen maal hojjeta koree nama meeqatu jira kan jedhumatu naaf kaastanii. Tole koreen nama hanga ammaatti nama sadiitu jira. Dura taa'aan jira, barreessaan jira, abbaan herreegaa jira jechuudha. Ani amma abbaa herreegaa achi keessa jechuudha. Isinillee hedduu galatoomaa mee wal barraa eenyu jennu maatii warra eenyuti? Tolee baay'ee galatoomaa isinis isin arguu kootiif baay'ee gammadeera. Ani maatii Aaddee Uumee Dagsiisaa Goodaati. Haadha kiyyaa jechaadha. Maatiin kun maatii bal'aadha. Akkasumas maatii jaalala qabu, maatii safuu qabu, maatii waliif yaadu. Sagantaan kun kan qophaa'ee fi inni jalqabaa jaalala. Jaalala innaa jennu jaalalli manaa jalqaba. Mana keessa jalqabe hawaasa keessatti naannootti akka biyyaatti adeema waan ta'eef jaalala kana immoo manumarraa burqisiisnee gara alaatti akka ba'u bu'uura goone borullee dhaloonni biraa ollaa qabnaa, biyya qabnaa, magaalaa keessa jiraannu qabnaa. Nurraa argee namoonni jaalala kana hin hundeeffatu jennee ni yaadna. Daa'imti xixinnoon kun har'a ammayyummaa waan baay'ateef darbeellee borummoo gaa'ilatti galuu ni faalaata wal wallaaluurraan kan ka'e asii namni gara Finfinnee rakkatee gaafa deemu mana walii baruun barbaachisaadha. Dhimmi nama mudachuu danda'a, ala buluun hin jira. Siree buluurra mana firaatoo jiru, maatiin itoo jiru baanii siree buluun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef wal wallaalanillee dogoggora biraa keessa galmuun hin dhufa. Kanas hambisuuf jecha yaadame ka'e. Inni lammaffaan immoo maatiin kun gaafa walitti dhufeenyi isaa hundaa'ee cimee jaalalli isaa hundaa'ee kaapitaalaan illee boru akka wal cimsan rakkinni isaa ta'u rakkinni isaa jiraachuu baatu boru qabeenya mataa isaanii horanii dhaloota isaanii waan dhaalchisan deebi'anii illee waan itti biyya gargaaran waan itti dhaloota gargaaran barumsa waan namaaf ta'u biyyaaf waan barumsa ta'u hundeessuuf jecha waan kana eegallee jirra jechaadha. Egaa dhaloota irratti hojjechuunis murteessaadha waan ta'eef dhaloonni akka baruuf maal yaaddanii jirtu? Amma dhaloonni inni jalqabaa walii isaanii bifa isaaniiyyuu adda adda baafatanii eenyu maatii eenyuuti eenyu dhala eenyuuti isa jedhu kana gaafa gargar baafanne sanaan booda immoo dadhabaa keenya cimsuudhaaf namni qabeenyaan egaa wal qixxee miti namni itoo dhala qabu barsiifachuu dadhabu ni jira. Baratee immoo hojii dhabees kan taa'u ni jira. Beekumsuma baranne sanaan immoo walitti dhufnee barumsa kan akka gara hojiitti hiikamu beekaa keenyas walitti qabne hojiitti jijjiiruudhaaf beekumsa keenya gara hojiitti jijjiiruudhaaf gaafa akkasitti jaalalli dhufee kaapitaala tokko horanne wantiin dhaloonni kun maqaa dhaamu waa horachuun qabeenyaa horachuun namallee ofitti hammachuun dhaloota maatii qofaa miti biyya ollaa naannootti jiraannu dhalataa jirullee hammachuudhaaf yaada guddaa qabna jedhee yaada. Ani obbo Tashoomaa Taaddasaan jedhama. Ani karaa obbo Tolosaa Deeksisaadhaan dhufe. Magaalaa Finfinnee irraa akka dhuftan. Magaalaa Finfinnee irraa dhufe. Gammachuu guddaadha. Waaqayyo tokko nama godha. Obboleewwan koo naa dubbatan garaa nama ga'a. Namni kan darbe inni raaffata. Beekaan immoo kan darbe sanuu inni raaffatu bakkee kaawwata. Har'a kaakilee abaabilee kanaa jennee walitti wal gahuun kun waan guddaadha. Irrattuu warri Amboo fi warri Finfinnee walitti dhufuun keenya nama kan biraafuu barsiisa guddaadha. Nurraa namni hin barata.
maal inni maatiin waan keessa jirru baay'eedha. Kanaaf tasaa waan badaan akka hin dhufne. Har'a immoo walitti gurmaanee waan tokko dhaabna jennee obboleewwan koo akka dubbatanitti waan nama guddaa kan hojjetamu kan akkanaadha. Namni guddaa waan tokko ol kaa'ee darba. Namni wallaalaa waan balleessee darba. Kun beekumsa. Har'a warri keenya hundumtuu wal ga'iin kuni waan xinnootti hin laallamu. Gaa Waaqayyo waan galanni isaan badini isatu danda'aadha waliin nuu fide kanan na gammachiisanii. Dhugaadha kan nyaatanii dhuganii waliin dabarsan caalaa immoo jaalala qooddatantu namatti tola. Kanaan dura wal argitanii beektu akkasitti isin irratti hirmaattaniittu? Egaa nu bira dhufanii Finfinneetti nu bira dhufanii seeruma akkuma jaalala keenya argisiisne seeraan gaggeessine. Isaanis immoo amma akkanumatti immoo isaan qophaa'anii nu waammatan kun jaalala lafee nama gala. Yaa gawwaa deddeebisanii gorsan jedha beekaan. Egaa waan immoo nu qaramse jechuun maalinni ijoolleen keenya karaa fuulduraatti nurraa baratu. Ilmoodha har'a akaakilee abaabileetu as jira. Galanni isaan badin kana arguun waan guddaadha. Kan humna qabu humna isaatiin, kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin, darbee immoo kan beekumsa qabu immoo beekumsa isaatiin irratti hirmaatee waa dhalootaaf galaa goonee darbuu fi kaayyoo jedhu sana qabdu. Kaayyoon sun maalidha mee gara fuulduraatti? Egaa akka obboleewwan kan dubbatani gara fuulduraatti waan goonu kaa wal mariidhaan maalinni kana goona baga walitti gurmaafnee warra barreessitu jaarsaas loltuun jirti. Nuyi maalinni amma walitti gurmoofnee akka hundeen keenya bakkee qabatu akka addaan hin baane. Egaa hidda lafa keessa deemu jechuudha. Irraan citu dubbiin kun. Egaa kuni wal kaa'uun fira zarii eebaluuti meebar kana kan dhaabe jechuun waan guddaadha. Kana carraa kana namnu argate waan bareedaadha mutiire. Kanatu nama gammachiisa. Kana walitti nu fide Waaqayyo. Egaa walitti qabama kanaaf yaada kan ka'an yookaan mana isaaniitti jalqaba kan wal argan haadhi tokko nu birattidha kan isaan argamanii. Egaa yaada ka'umsaa haa ta'an iyyuu malee isaanirraa ka'anii maatiin haga kanaa guyyaa har'aa walitti qabamee jira. Miirri isaanii maal fakkaata? Mee gara isaaniitti dabarree immoo miira isaanii haa qooddannu. Akkam jirtu? Akkam ooltanii? Nagaadha? Nagaa. Baga wal argitanii? Amiin bagala naga'u. Magaalaa Finfinnee irraa dhuftan? Maqaa keessan eenyu jedhu? Shittaayii Damissee jedhama. Har'a akka kanatti maatii yeroo walitti qabamee argitan maaltu isinitti dhaga'ama? Dassitaan natti dhaga'ama. Duraan mana kiyyattan godheeyyuu sabassabee amma ammoo asitti haa sabassabamu. Isaas sila jiranii fi uumee dagsiisaa biratti haa ta'u mana kiyyaa achitti wayyaa. Mana biraatitti godhinaadha dasaa isaanaa jedheetan itti mee dhuguma marii kiyyas dhagaaniit asitti godhanii nus kunoo ijoollee tiyya sabassabee dhufee amaatota tiyya wajjin. Egaa namni amma kana walitti qabama jettanii yaaddanii turtanii yeroo jalqabaa yaadi ka'umsaa kun isinii dhufa? Nan beeka kan majammaraa fi macarrashaatti silan beekuufini. Ijoolleen dhalattus yoo waliin beekin wal fuudhanii haa sabassabamanii jedheetan bakka sabassabsiise ijoolleen tiyya mucayyoon amma kunoo si bira taa'ee ishiin guddoon bilbiltee shaggarii asitti sabassabamna jettee hundaa silkii bilbiltii bakka wal geenye kunoo gaammanaa nu gahee galanni isaa gahu. Tole ulfaadhaa. Amiin. Galatoomaa. Hedduu galatoomaa mee wal barraa maqaa keessan eenyu jedhu? Maqaan koo Tolchaa Fufaa jedhama. Fufaa dagsiisaa goodaa buttaati. Akka carraa ta'e abbaan koos hangafaa akaakayyuun koos hangafaa kanuma nu beeksisan. Guyyaa har'aa arguu keessanitti maaltu isinitti dhaga'ama laata? Dhugaadha dhaloonni darbe safuuf safeeffannaa qaba. Duudhaa kana durii akka kanaan wal barsiisu. Jidduutti haalli kun badee ture. Natti mu abbaan kiyya hangafas natti mu yeroo natti manii ana akaakayyuu kun qaqqabne dafanii du'anii yeroo isaan kaasanii duudhaan kun jidduutti cabuusaa deebi'ellee wanti kunillee geggeeffamuu qaba jedhanii kaasaa turan. Kanaaf dhaloonni waan gaarii kanaan dura ture dhaloonni ammaa immoo itti fufsiisuu qaba. Yoo jidduutti cite yoo dogongorillee jiraate dhaloonni ammaa sirreessuu qaba karaa jedhuun
haati keenya eegalanii nuyis har'a kana eegallee akkasitti walitti dhufu keenya baay'ee gammadaa warri keenya duriis waan akkasitti walitti fidanii ijoollee walitti fidanii maatii walitti fidanii waan godhaa ture suni har'a innaan akkasitti walitti dhufnee argu carraa qabeessa jechuu danda'a jechuun barbaadetan. Dhugaadha. Egaa kun immoo dhalootaa dhalootatti itti fufuu qaba. Iddoo ta'ee dhaabbachuu hin qabu waan ta'eef sanaaf maal yaaddanii jirtu? Egaa kaayyoon nuti walitti dhufuu keenyaa inni guddaan maatiin akka wal barudha. Safuu akka baru, akka wal hin fuune, gaafa rakkoo, gaafa gammachuu akka wal biraan hafnedha. Haa ta'u malee inni guddaan maalinni dhaloonni kun wal beekee wal baree safeeffannaa aadaa duudhaa isaa nama biyya jaallatu ta'ee gara fuulduraatti immoo dinagdeen cimuu qaba. Kan baratee iddoo guddaa akka ga'u alaa keessa wal gargaarree ijoolleen barataa jiran jiru, kan baratanis jiru, kan barataa jiranis jiru. Isaan barumsaan akka ciman ogummaan deebi'ee nu gargaaru. Kan nagadu nigdii isaatti cimee dinagdeen isaa akka guddatu. Kan qotus qotisaatti oomisha isaa oomisha gaarii akka ta'u. Humni kun immoo walitti dhufee akkuma duraan obbolaan koo kaasaa turanii maqaa akka abaabilee keenyaatiin immoo investimentii tokkollee mana barumsaa ta'uu danda'a waan biraa ta'uu danda'a karoora keenya keessa jira. Walitti qabnee akka biyya keenyaatti akka biyyaattis akka Oromiyaattis ta'uu danda'a maqaa keenya dhoofsifnee maqaa isaanii dhoofsifnee dinagdeen illee cimnee nama safuu qabu nama aadaa qabu nama nagaa jaalatu nama tokkummaa biyya kanaaf illee hundaafuu ta'u dhaloonni gara fuulatti akka uumamu gochuu keessatti illee gahee qaba jechaadha. Kanaaf xiyyeeffanneetti hojjenna malee sagantum kanaan kan dhufu miti jechuu barbaadeen. Galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii maatii waliiniiti kan isin daawwachaa jirtan har'a immoo magaalaa Ambootti argamuuti maatii haala kanaan jaalala qabu waliin dabarsaadha kan nuti jirru. Jalqaba yeroo isaan beeksisaa turan ilmaan daaksisaa goodaa buttaa keessa nama 5tu jira jedhanii turanii nama 5 keessa akka hambaatti maanguddoon tokko hafaniiti kan isaan jiran. Jalqaba irras immoo yeroo ilaalaa turre maatiin hundumtuu yeroo dhufanii wal lixan dubbisaa wal baraa jaalala waliif qoodaadha kan isaan turan nagaa wal gaafachaadha kan isaan turanii. Nutis dhaqnee guyyaa har'aa ga'uu isaanii maatii waliin akka kanaan wal arganii waliin jaalala qooddachuu isaaniitti maaltu itti dhagahama kan jedhu dhaqnee miira isaanii kan qooddannudha kan ta'u. Hedduu galatoomaa maqaa keessan eenyu jedhu? Uumee Daksiisaa. Guyyaa har'aa maaltu isinitti dhagahamee jira? Alamiin itti dhagahame. Jalqaba yeroo seenan hundumtuu isin dubbisanii nagaa isin gaafatanii seenaa turan ijoollee keessanii. Yeroo sana mee maaltu isinitti dhagahame? Dastaan natti dhagahama. Lamiyaan iyyuu jiraachisee kanaan nagahu kanaan na dhageessisuusa idimee kooyyuu mana gaffa'ee asiin gahu waaqa galannaa gahu waaqan galata fudha. Umurii keessan beektu tilmaamu maanillee? Umuriin koo waggaa 90. 90? Namatti tola baga umurii quuftan kana caala umurii quufaa jiraadha. Amiin. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoolleen baay'eedhaan beeku akaakayyuun koo akkawwan koo baay'eedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Jiraadha isinis jiraadha itimee isinii haa kennu. Isa na jiraachiseef silmee haa kennu. Waaqa sana jiraachiseef galata haa kennu. Waaqoon anna ga'ees galata haa kennu. Kanarra maalan beekareen. Amma immoo kanarra waaqa beeka gaasa isa kanaan dura fixe isa seechii waaqa beeka. Tole galatoomaa. Egaa maanguddoo waggaa 90 waliin turmaata taasisneedha kan jiru. Ijoollee horaniiti kan isaan jiranii. Maatii bal'aa akka ta'e isaanis nuuf kaasanii jiru. Miira gammachuu qabaniis nuuf qoodaniiti kan isaan jiran. Egaa xumura irratti ergaadhaan kan golamnu ta'a. Gara keessanitti dabarree ergaa keessaniin haa golamnu. Dhaloonni jiru kana qofa miti waan ta'eef miidiyaa kana karraallee barumsa fudhatanii inni biyya alaa jiru akka itti gammadu. Inni biyya keessa jirus dhaloonni bal'aan jira. Hamma kana dachaa lama ta'a waan ta'eef kana arganii kana hubatanii firri akka wal barbaadu. Jaalala akaakayyuu abaabayyuudhaan kaleessa akaakilee abaabiyyeen keenya nutti dabarsan kana dabarsuuf waan ta'eef ergaan ani qabu kanuma miidiyaa kanarraa kana hubatanii akka firoonni keenya hafan wal barbaannee
guyyaa gammachuus ta'e guyyaa gaddaas ta'e akka faana hirmaannu akka ta'uun ergaa dabarfadha umarrattani kanuma dabarsu barbaadeetanii galatooma. Galatooma. Qophii maatii waliin keenyaaf fennee kan qopheeffannee egaa kana fakkaata ture. Egaa walitti qabama maatii kana keessaati egaa hubannoo gahaa ni argattu kan jedhu abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa isinis yoo nu affeertan eessa yoo ta'u dhufnee kan isin iyyafannu ta'a. Karaa ergaa gabaabaa 8222 maa waa jettanii yoo nuuf barreessitan dhufnee kan isin iyyafannu ta'a. Har'aaf garuu kan qopheeffannee kanumaan golamnee jirra. Hawwii Fiqaaduun ture. Haga xumuraatti waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Nagaatti.